dallawa yaadaa ufitti ijaartee ufin dhiphisin takka dabarraan duniyaa tanarraa marsaa lammaffaaf jiraachuuf asin deebitu osoo amriin kiyya harka rabbii jirtu gadduu saalfadhe jedha Axaa al-Khafaaf namni jedhamu. walaa tahinuu illaa finaa walaa tahzanuu hiyyaaddawinaa wa antumul a'lawun isinumatu ol ta'uuf ta'a in kuntum mu'miniin yoo kanatti amantanuu jedhe rabbi. yaanni furmaatan tahu kobbortaa yaadaa ufitti uffiste yeroo kamuu tola namaa yaadi tirfii tola sanirran soqin namni dayma baasuu barbaadu gaaguran rukutu tacaalaw koottaa imala tokko wajji imalla gara madiinaa nabii gadaa dachiin tun nama gaggaarin badhaate gadaa dachiin tun nama qaqqaalii isirra jiraataa ture san keessa hattuutuu biyya madiinaa rakkise. biyya madiinaa san namichi waa hatu kun ganda hundarra deemee meeshaa namaa hunda fudhata. namni marti walitti yaa'ee meeshaa kenna maaltu nu jalaa fuudhe hin wallaalan. nama kana namni qabe eenyu beeytu imaama guddaa Maalik ibnu Diinaar nama jedhamtu nama kana qabe. Maalik ibnu Diinaar kaana yaquumu xuula leylihi biqabdi lihyatihi halkan hunda areeda of qabee imimmaan buusaa areeda of argufee boo'a jedhan. yaa rabbi ati nama jannata seenullee beeyta nama ibidda seenullee beeyta fafii ayyu daareyni manzilu Maalik gandi Maalik seenu aga ammaan beekamne eessa jedhee boo'a jedhan. osoo inni areeda akkanatti uf qabee boo'u namichi waa hatu kun mana Maaliki ol seen marroon Maalikiin geette dur ganda hunda deemee okolee fi distii ambaa guurrata. hardha Maalikitti ol seene haati manaa rafaa jirti. yeroo inni bitaa mirga mana keessa ol deemuun dhagaya Maalik. namichi waa takka dhabee jennaan bahuudhaaf duyda gale. Maalik ibnu Diinaar assalaamu alaykum jedheen namicha kana shahiqa shaqwa jedhe namichi rifate itti deebisee ammallee assalaamu alaykum jedheen bifa rifannootaatiin wa alaykum salaam jedhe. hin dhagaya amma qabame bakka dhaquun qabu uf biratti yaamee Maalik teessisee akka ati waa barbaaddu si argaa jira mana kiyya waan fudhattu dhabde yoo duniyaa fudhattu dhabde illee aakhiraan dhabin jedheen teessisee gorsee namichi ufitti deebi'e uf argatee immaan buusee wajji salaatanii ganama ka'anii wayta masjidatti ummanni imaama guddaa fi hattuu guddicha kana wal biratti arganiin ajaa'iban. akkamitti imaamni guddaan aganagahuuf hattuun guddaan kun waliin taa'an jedhan. yeroo kana Maalik ibnu Diinaar akka inni tawbate ummatatti himee ummataanillee dhiisaafi jedhee namichi sun achirraa tawbatee fasaara caaliman ilmitti fuulleffatee aalima guddaa ta'e. gocha kana akka inni dhiisuu danda'een bifa bareedan yaamuu san nama tokko hamtu irratti yoo argite bifa bareedan yoo yaamte saalfatee dhiisa. yoo lolteenii xixxee isa waamte immoo akka inni badii sanirra turu goota. ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana hikmaadhan gorsa gaariin karaa rabbii keetitti nama yaami jedha rabbi. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. namni uf dhaadu booddeen isaa salphina taya. fir'aawun aangoon uf dhaadee xumurri isaa halaaka ta'e. qaaruun qabeenya uf dhaadee xumurri isaa dachiitu ittiin cite. ibliis anatu aadamiin caalan uf dhaadee rahmata rabbii irraa darbamuu mudate. tola rabbi si bira kaayyateen uf hin tuulin. wamaa bikum min ni'matin famin Allah. qananiin isinii oolame hundi rabbi irraahi. kallaa innal insaana layaxgaa. ilmi namaa kun jallataadha wasana daangaa rabbii kana hedduu cabsa jedhe rabbi.
كيزي دوب لالي أرآه استغنى هجتين إساء سببا لبون إساء تدروم تتأو دانغا ربي دربايد إمبونا علمنا ما با إني سايد ربي تولا ربي ستي أولمبونو أسونتاني حالا مجيفتي إسا قبرو قبرو ترتي أفتولو أسونتاني ربي كيتي قد قردون دام سكية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.